Bonjour Amy, ça va? Bonjour madame. C'est fini, pardon. C'est fini, Merci madame. Merci. Tout bien? Oui, c'est bien. Ok, bien, bien, merci. Merci madame. Manger? Ok, merci. Toi mange, assis, moi j'ai assis avec nous, je bande avec nous, toi tu manges. Merci. Après partir, pas laver le téléphone. Moi Merci. je nettoie tout ici, c'est tout bien? Ah, madame, très bien. Vous êtes gentille, madame. Merci, merci. Merci. Bon appétit. Merci madame. Bon appétit. Merci madame. Erga hojjettuu mana jaartattii muka mooyyeetiin dhooftee lafaan buuftee aramni akkaataa isiitti jirtu viidiyoo tanarraa ilaaluu hin dandeettan. Jalqaba aramoo viidiyoon saraatanyaa waraabduun jaaladhu. Wallaahi billaahi osoo duuteen as garaalchee kaamera nan waraabdu. Eeyyama kiyyaaniyyuu jechuudha. Ana maleedhaan miti. Indee anaan afoola guddifatti. Amma barbee lama barreeffama kan warri hin dandeenye jarbiifuu maal jedha. Ani jette akkaataa ani itti jiru erga jaartattii san jechuudha. Maqaa dhooftee maqaa imsigi jedhanii jaartii sanii erga isiin duute akkanatti jiraa jechuu isiiti. Akkanatti kunuunsa saraatanyaa. Fakkeessaa kana fakkeessa majaraa kan akkam goona. Barbee gariin barbee wallaahi raazii osoo nyaanni bar tallaajaa jiru bar warra saraatanyaa jechuudha. Osoo nyaanni tallaajaa jiru saraatanyaa indoomii nyaachisaniitu fakkeessa kaameraa afuutti jechuudha. Ara bakkaachuu ara baay'anne garuu waldaa nutti baay'atee jara kenna wallaahi kalaas nu dabbaree jira jireenyummaan biyya namaa kun jechuudha. Indee nama miti maanu akka fakkeenyaatti nuti nama miti. Hasaasoo hin qabne jechuun miira qabnaa barbaadu hunda jechuun akkuma namni sun jechuudha. Akkuma jarri ta'uusaan ta'uu barbaanna. Hiyyummaa gannu qabe malee jechuudha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intalattiin jaartii ajjeesee jira. Ittiin doomoonni irra dabalamee wanni si hagamaa mandee keessaa tokko muka mooyyeetiin dhahee lafa isii kaa'ee achi boodatti gaazii manatti naqxee biraa deemte waliin gubadha jedhee achi booda ofiiduu sodaadhe achi booda dheessee bahee kasiin jetteetti ilmi isii irraa haasa'uudhaadha. Oduu haarawaa jechuu barbaadee ta'an kan ammallee amanuu osoo maaliyyuu ta'e maaliidhaaf hin beektin taleetu biyya namaatitti akka biyya keenyaati miti akka biyya Afrikaa kanaa miti abbaa fedha ol ajjeesee bahuuni akkasiin duutu murtee lubbuu isii irratti akka fudhatamu osoo beektu yoo lallaalame haqiiqatti rabbitu beeka. Rabbiin dhugaa jara hundaatu haa baasu nagaan nu haa galchu. Ammoo ijoollee teennaa wallahi hin duutan malee arabuma kaameraa akkasiin waraabne. Bara akkaataa isatti isin cabsanii kaameraa isin waraaban jechuudha. Dhugaa rabbi akkaataa isa saraatanyaa xiyya fidee akkana godhee indee saraatanyaa xiyyadhaa kaameraan waraabdii. Indee takkaana isii ilkaan yaasa takkasii ilkaan irraa yaasa malee nu walitti hin dhiifne. Ani indoom wallaa kijiibni faayidaa hin qabu. Mana alhamdulillah mandala kanatti iyyuu maqaa amma ittiin nama hawaasanidha. Du'anii badanii ittiin nan yaaman. Indee abbaa kiyya isa nama moggaaseen jedhan arabifatti qajeela ofirraa deebisuun beeka ittiin dhiisu jechuudha. Waan biraallee na fayyadu baattu biyya namaa kun dhufuun kiyya arabatti na fayyaddee jirti. Na bira ta'anii numa na ajjeefne ma. Akkasii arabuma kaameraa isinii garagalchitee isinii waraabdu ufitti hin dhiisinaa. Ka isiin isii waan gaarii yoo gootee akka fakkeessitee ka isin waraabdu ta'e koomentii isaa yoo poostii viidiyoo san goote koomentii achi jala isaan barreessan walla ila garaa si gugguba gara kun nama gootee kana waraabdaa siin jedha. Kun anillee saraatanyeettii akkana godhe siin jette. Indee maan jechuudha annamaa barbe. Dhugaa rabbii ufitti hin dhiisinaa dhugaan gowwoomina ijoolleen keenya tokko gowwaadha kaameraa waraabne itti nama qabde. Kaamera makanaatti hafan jechuudha. Yoo aramni jawwaala si waraabde akka waan jaalattee sitti waraabduu itti fakkaata. Isii fooloo siin guddifachuudhaan mana itti si bareechifachuudhaaf viidiyoo itti si waraabde. Ufitti hin dhiisin dhugaa rabbii hin barbaaduu jedhiin. Akkasuma miidiyaa fayyadamtu arabatti mul'isin. Miidiyaa ofii fayyadamtu takka osoo duute arabatti hin mul'isin. Anam alhamdulillaahi yoo xiqqaate chaanala meeqa qaba? Chaanala 4 qaba. Kana wajjin jechuudha isin hin beekne. Kaisin beektanillee chaanala guddaa osoo maqaa dhahee indee chaanalli sun kan muzeefaa takka isin jettanii garramtanii jechuudha. Chaanala namni takka hin beekne guddaa qaba jechuudha. Kan alhamdulillah garuu guyyaa takka waggaa 4 dirra dalaguu eegale waggaa 4 kana keessatti guyyaa takkatti akka ani yuutuuba fayyadamaa jiru. Takka tiktookii fayyadamu akka yuutuuba fayyadamaa jiru namni takkatti mana kanatti nan beeku jechuudha.
dhugaa rabbi maatiin kiyyaa yoon beekan isaanii miti inshaallah kamaaltu himadha waan dhuunfaa kiyyaan na fakkaata wallahi kanaaf ijoollee keenya dhugaa rabbi aramni akka viidiyoo isin waraabdu hin taasisina akka aramni kaameraa isin garagalchiteetiin viiyuutti isin guddifattu akkasuma ammoo maali jedhanii fooloo tiktookii takka instagiraamii maalii kana hin fayyadamu alhamdulillah wanni takkatti hin fayyadamu yuutuubiidha kanaaf kan irratti silaa irratti viidiyoo dalagachuu barbaade kaan ammoo akkanuma seena malee namoo jala deddeemina malaala malee waan ofii kiyyaa irratti fayyadamu hin jiru jechuu barbaade kanaaf arab ofitti hin dhiisina akka kaameraa isin hin waraabne duutanii baddan malee ofitti hin dhiisina ana isin hin jedhan ana gowwitti tan isin hin jedhan arab sala no problem na ana rakkoon hin jiru garuu arabni akka kaameraa isin waraabde isin poostii isin gootu ofitti hin dhiisina akkasuma immoo miidiyaa dhuunfaa keessanii arabatti mul'isina khalaas akka iccitiitti fayyadama viidiyoo hojjettanii poostii godhuu baattanillee IDC waliin godhina amma waan tokko jira arabni yoo lakkoofsa qabaatte lakkoofsa walirraa qabaatte IDC walirratti dhufa IDC suni walirratti dhufa atiin duuta badde malee lakkoofsa arabaatiin jechuudha lakkoofsa arabaatiin wala tiktookii wala feesbuukii wala maalii hin banatiniin barbaaddu ka biyyaatiin hin banadhu jennaan ammoo lakkoofsatti ragati iimeelii hin banadhu خلاص دبين قبابان كان إيميلي كان كي عمو إجتي كان كيتي إلما كان كيتي تأجرسيزين إلما كان كيتي أنا ونسي أنا نجرا إيميلي كان كيجتو إجتي كان كيتي أنفا كان كيجت وان أنفا كان كيتي دا سلال خنا نما تكتي أجرسيزي سنجر أبوليتي تيج مت كاميرا أفوق أبني سورابو في مديتشونا النجوا وجو أرام نكما كاميرا أفوق أبده ورابده ما متى أما أفوق ركاي كان لا fakkeessa barbu fooloo argachuuf jecha ka yookiin barbi nyaata siitu seeraan hin kennineen fi kottaa harka xaragadhu maal godhi jettiin jechuudha fakkeessaa jechuudha fakkeessitee dalagde jechuudha hindeenu kanuma hunda bineessamu kanuma sadarkaa waan nu sodaatanii jalqabna akka sodaatu qabu rabbii isaa uumisa nu hin sodaanne baru uummanni kun odoo rabbi guddaa sanuu hin sodaatanii sadarkaa sanitti ijoollee hin miidhannu ijoollee miskiina hundaa miti miskiinni baay'ee jira arabnillee wallaahi alhamdulillah akka mana kiyyaa kana baay'ee jechuudha rabbiin nama anaa fi anaan boodatti dhufu akkanuma irraa hin fudhatin jedha hangama kiyya jechuudha wallaahi rizqii abbaan barbaade haa nyaatu yoo ana sii bahillee nama dhufe sani rabbi akkuma na laaffise kana mana katni isaanii haa laaffisuuf jedha wallaahi kanaaf ijoollee keenya araba kaameraa akkasiin waraanni ofirra hin du'ina gowwoota ofirratti hin du'ina positive godhuu barbaanne taanaan ati miidiyaa kan keetii dhuunfatti positive godhi wanni isin positive gootuuf hin jiru yookiin yoo positive hin jaalanne khayr inshaallah wanni isin fuudhuudhaas isin guddifattuufi kana isin hin jedha isin balleessa immoo dhiifama anammoo arabni kaameraan qablee nan waraabdu fittillee hin dhiisullee hin jaaladhullee naguballee warra akkasii viidiyoo saraatanyaa waraaban viidiyoo managaa waraabanii hin jaaladhan deenki kijiban kaameraa bira akka bira duubaan ka bira yoo ilaalchi duubaadhaan duraan illee tokko ta'e homaa miti garuu ilaalchi kaameraatiif ilaalchi kaameraa duuba wal birangitu hin fedhullee akkasumas ittiin dhiisina odeessa geessa nan fakkaate turtii gaarii habiboo wajjee